Amman qoricha bite nama ollaa kan kooti birrii 100 konaa kenneen. Qoricha bitaa fi ture mucaa kooti. Amma immoo giidoon dhabe. Rabbi hedhaa giidoo naa ta'a. Ruhii mucaa kooti kana bira naa dhabbadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma dhagaa jirtanu mucaa kana akkanitti guddisanaaf Rabbi beeka jedhaa jiru. Na yaa'u garaa haadhaati. Dhiisee ammas abbaan kunoo jiru waan isaan jiran dhaggeeffadhaati. Ilaabba obbolaa kan keessan warri kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maala isinitti ibsachuu barbaade mucaan koo wajjin dhama'eera fi baqqaalamii birrii 200 namni naa awwaaxee naan alan fudhee naan akkamsiisaan gaangaase talee sira gara mana mootummaatti naa barraa'ee ture. Dhaaloosi si jedhan achi kaanii mana dhuunfaatti inuu hin dandeenye mana dhuunfaatti na dabarsan. Guyyaa 15 ammas Addis Ababaa taa'ee dhufeen gara biyya kootiitti amma dhufee kadhadhee ammas immoo lubbuu mucaa kootii hambifadha jedhee mucaan koo barumsa 11 gadaatti birtibeetii jennaan jira kunoo as Jimmaan achitti barata. Kanaafan asirraa ilmoo koo bukkee dhaabadhaa birriin koo silaa handanuu se'e naqee innan naqu birriin koo sababa mana shaayittoon naqachiisuu dide bakka biyyan qabaa mana kana immoo nan gurgura jedhee jennaan manni kun namti mana jedhee na gaafachuu dadhabe. Nambo yamba biyyatanii iddoo hundatti deeme hin dandeenye yaatinuu koo bakka kanatu yaa dura bukkee mucaa kootii dhaabadhaa jedheetanii kunoo an abbaa amsaati an. Amzaan dubbistaa amubii? Maal Amzaa dubbifna haadhaaf abbaa dubbifneerra yoo ta'eenuma laallaa ijuma laallaa haganni. Maasar Mubaarik. Mubee salaamu alaikum. Waalaikum assalam mammi. Obboleessi keenya kun kan nukkubsataa jiru onneedha. Onnee jechuun immoo hanga ulfaataa akka ta'ee fi akka yeroo namaan kennine namoonni beekaa. Mucaa kana qaqqabuudhaaf ammoo waan baallamatti qabatanii kanuma maasarii wajjin sira dubbachaa kan hin ture jedhee walii bilbilee ture dhimma kanarratti jechuudha natti ibsuudhaaf naa bilbilee ture. Wanti baallamatti qabamee ittiin mari'atamu maalidha asirratti? Namuu waan danda'u waan humni isaa danda'u jechuudha. Qarshii tokkos lamas haa ta'u rabbi carraa isaa haa tolchuu maallaqa amma gaafatame kana waan danda'u namni keenya akkuma kaleessa maallaqa kana caccaalu maallaqa gurguddaa yoo gaafatamee jennaan hawaasni kun hawaasa bakka rakkoo akkanaatti jechuudha. Namuu warri suni nagbaneedha jetti jireenya addunyaa kun har'a fayyaa jirra boru maalirra ka geenyu hin beeknu lubbuun harka rabbiiti waan ta'eef hanguma danda'amuun jechuudha kallattiidhaan akkaawuntiin ofishaal ta'e kan jaraa banamee jira yoo ta'e maqaa mucaatiin akkaawuntiin sararratti kallattiidhaan yoo itti seename hoo kan jedhudha. Keessattuu haati abbaan kunoo bakka argamanitti innillee achirra bakka jirutti guyyaa lafa keenyee guyyaa sana jennee teenyee akka marii siyaasaatti wanti yerootti kennuun nu barbaachisu jira natti hin fakkaatu. Tarii wanti kun namoota baay'ee bira hin qaqqabne yoo jedhame yeroo gabaabbatee yeroo gabaabaa keessatti akka wanti kun karaa hojiitti seenamu jechuudhaan gara kootiin kanan jedha dhiifama naa godhaa. Mubir. Ani akkin jedhu dhugaadha maamme jechatti jettees gaariidha. Yaadni kees gaariidha sirriidha. Dhukkubni yeroo namatti hin kennu. Waan jala biratti laasofne sinan qaba. Marii goonaadha. Marii gooneeti mana qabnee fi hundi keenya waadaa galee tokkummaanis hundi namaatu waadaa galee inshallah barbaadan bor jedha yoo barbaadan iftaan jedha yoo barbaadan guyyaa sadaddaa jedha yoo barbaadan sabtii dhufaa jiru jedha guyyaa boqonnaa fi namaa ta'u wayii qabne manas qabannee namni 700 kun dhagahee sisi galee anaaf eeyyamamaa miti anamma amma eeyyamamaa miti ana eeyyamamaa miti nama biraa miti ana. Isti bu'anii birrii 700 ilma durbaatiin gudee damaa jirti maali jennaan mana sidii qabnaan beellame geggeesse. Si galee kanaaf nama 700 jira hundi keessa sheer walii godhaati dhageessaniittu wanni haaraan hin jiru viidiyoon hojjetame amma nama tokkoon duuti sheer goone feetu mana maastaritti jedhii feetu mana keetti bara abbaa barbaadetti
mana nama tokkotti guyyaa nuu qabaati. Feetana dhuma iyyuu sa'aatii lama miti amma. Sa'aatii afuritti mana banutti jedha. Ijoolleen hojii fixattu. Ijoollee mana madaami. Hin beekamaame. Waan kana ilaaluutu immoo bareechitee beektakatti deebi. Amma jettee intanaan jedhin jechuukooti. Akkasi. Ayyee bareedaadha. Ayyee mubee sinu badhaa waan jiru jechuudha. Karaa danda'ameen wanti guddaan jechuudha. Eessattuu haa ta'u bakka kamittuu haa ta'u obboleessa keenya kana waan dandeenyuun yeroo dhumaaf dhimma jedhudha. Maaliif wantichatu waan fakkeenyaaf dhimma nama miila cite tokko yookaan harka cite tokko yookaan ammoo sammuu dhabe wayiitii miti onnee argansuudha. Osoo akkana jennu namoota hedduu lus goonee jirra baay'isee wayiin beektu kana muuxannoo waan kanarra jiru. Ayyee. Inni fixatee keenan dubbanna. Tokko yaada miti dubbachuuf miti onneedha waan jedheefanii meel tokko suuteedhaati kaameraa isiin argisiisa istiil mucicha onneesaa jechuudha. Argeen jira. Already viidiyoo sana ergan argeeti hedduu kan natti dhaga'ame maastar. I seen already. Argeetiin jira. Akka inni dhaachaa jiru jechuudha. Aktiviitii sochii onnee isaa kana jechuudha. Spiiriin inni irra jiru argaan ture waan ta'eedhaaf kan kana jechaa jiru maastar. Maaliifi osoo akkana jennu maallaqa namoota fakkeenyaa maallaqa gurguddaa gaafatame maallaqni boodarra bu'ee jechuudha. Namoota lubbuun darbanii jiran argineerra miidiyaa kanarratti erga gargaarsi godhamee ka'ee jechuudha. Talaalli yeroo kennamuu qabuufitti boodatti hafee kan dhabame jira jechuudha. Kanaaf ammas baallama yeroon dheeratee wayita jedhutti obboleessa keenya rabbii umrii dheeressu akka rakkoon biraarra hin qaqqabne jechuudha. Malee yaada muubeen jedhe sanas na hubadhachuu fi maastar neetworkiin qabu natti fakkaata. Mubee waa jechuun barbaade mul'ateera. Milishaa nagaadha. Innan jechuu barbaade yaadni keessuun sagantaa isa abeellama rakkoon qabu manni isa qabamu rakkoon qabu garuu namoonni immoo ashokkaa hin galchuuf hin barbaade akkaawuntuma qabataa irra si tursiisuu yookaan gargaarsa itti fufsiisuu osoo hin taane akkaawuntuma namaa fi kennaa mari'ataadhuma jechuudha namoota ashokkaa hin galchuu fi barbaadan dhimmi kun illee dhimma ashokkaa waan ta'eef namoonni harka irratti gargaaruu barbaadamu amma sagantaa itti qabamutti atillee itti himaa kana gargaarsa osoo hin taane namoonni immoo ariitiin mucaa kana bira dhaabbachuu barbaadanu akkaawuntii kana qabatanii akka bira dhaabbatanuuf akkaawuntii agarsiisaa mariin kun utuu mari'atame gaariidha. Kana jechuun gargaarsa itti fufsiisu. Akkaawuntii jalaati. Akkaawuntiin viidiyoo kan kurra jira. Riichoon kun akkeessartii ka'uusa rakkeessartii fadiilaa abbaa giddee jira. Akkaawuntiin kan viidiyoon hundi kan keenya kan amma daqiiqaa muraasa gadhiifne achi jala jira jechuudha akkaawuntiin. Maastar mari'ataadhuma maalan jedhe beektaa? Mari'ataadhuma maalan jedhe beektaa akkaawuntii namootas jala asuma jala isin daawwatanuu fi yoo agarsiisuu dandeessa isa agarsiisaa itti muu ta'us amma yaada walii galamutti sagantaa gargaarsaatti qabama sirriidha akkuma mubaarak jedhee ta'u namoonni shokkaan gargaaruu barbaadan jiru waan ta'eef fuulduratti isin gargaarama waan ta'eef sagantaatti qaba waan ta'eef amma immoo gargaarsa sun ga'utti namoonni gargaaranidha asii namni akkaawuntii harkaa qabdan usis ta'ee riichoo namni of harkaa qabu ijoollee amma gargaaruu barbaada itti maa mari'achuun gaariidha jechuu barbaadeetanii itti fufaa. Eshi. Kawusar isti liju okay wanti jennu tokkummaa ani bicha waan jedhu bakka harkaa badeera waan ta'eef larin waan kanarraa baay'een dubbadhe namoonni dubbachuu dandeessan bakka kan biraa akkuma tokkummaa akkuma aljaziiraa kana dubbadha namoonni baay'eenis keessaanis koomintii jalattis jalaanis ammas illee lakkoofsa balleessaa jirtu. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akkam jirtan? Akka aljaziiraan jedhettitu danda'ame naannitu yeroon ittiin kennamini funaanamee fi ammummaa jalqabee natti tola haalli mucaan keessa jiru waan hamaa ta'eef jechuudha. Tu danda'ame ammuma jalqabame. Rakkoon nama keenyaa inni guddaan immoo waa tuffachuudha. Fakkeenyaaf gaafa namaa gumaachitanii birrii 100 1,000 50 siyyeelleedhaa hin xiqqaatin jedhina waan humna keessanii gaafa nama gargaartan yeroo hedduu kana 1,000 tuffattee fakkeenyaaf gargaaruu dhiisuu keerraa 100 kennitee gargaaruu keessi galee waan tuffatina waa xiqqaan kennaa jira wantan kennu kun xiqqaadha ittan saalfadhaa tayyeellaa osoo hin taane 50 taatu dugumaachite lubbuu nama kanaa oolchuu keessatti akka nama shoora leencaa taphateeti. Ifama itti fufaan hojii hojjetaan dubbataa waan ta'eef mubee itti fufe. Mubeen yaa'u kanaan duras nama baay'ee gargaaraa turte qarshii miliyoona tokkoo miti waa'ee keessatti hamaa turre
tarii immoo nama akkanaatu nu wajjin hin jira. Nuufiyyuu waan hundaafuu abbaa carraati dhugaa abbaa carraati jennee dubbataa turre. Kanaa miti kanaa wachiyyuu kan milkeessaa turedha. Utuu aanaa biraa ta'e, utuu godina biraa ta'e, utuu biyya biraa ta'e akka kana garaa fayyaa rakkina kan keenya gola keenya baasnee itti argisiisuun nutti ulfaachuu danda'a. Inni kun immoo nu wajjin nyaataa nu wajjin dhugaa nama qeedha maatiidha waan ta'eef inshaallah hin furama waan jiru abdii torreeyyi moo kana garuu akka jaratti himnetti sitti hin himne waan kana jechuudha rakkina mucaa kana. Inna barataa colleedha har'a barumsa isaa kutaa 11 barataa duuba deebi'ee akkasitti taa'ee carraa du'a yeroo eeggatu baay'ee nama azzansiisa kana caalaa obbolaa keessan ta'e hundi keessan hin dandeessanu jedheetan yaada qarshii miiliyoona tokko immoo jechuudha ani isaanii wajjiniin deeme inshaallah osii yeroo dhiyootti waan kana milkeessitan wajjiniin yaalchisee finfinnee deeme waan ta'u hunda wajjiniin ilaalle tarii namni biraas obbolaan isaanis jiraachi erga silaatii soo dubbataa turre na kanarratti sin beek waliin taatanii yoo lubbuun mucaa kana hambistan boorillee waan itti gammaddanu ta'a jechuudha. Nama biraa tokkoof maatii tokkoof osoo hin taane biyyaaf darbee ga'uu danda'a. Annaa waan kana bootaatti kennuun hin ta'u. Bulitti keenya tokko dheengadda akkana haadha birataa yoo ta'u isin kadhadhu lubbuu ishii dhabne guyyaa 3 booda jechuudha. Please ammas obbolaawwan kanku obbolummaan dirqama garaa tokko ba'uu miti haadha jechuunis dirqama. Ciniinfattee isin da'uu miti hundinuu haadha obbolaadha waan ta'eef waan dandeessanuun ammas taanaan egaa hunda caalaanii mubii sitti dhiiseera tokkummaa sitti dhiiseera sagalee qabdu waan ta'eef rakkoo kana achi hunda furaa jirtu waan ta'eef amana siinti kenneera. Akka goonu maastar yoo amma eegalamuu lakkii jettanii maqaadha maqaa fudhatu lamni isin baqata bor immoo irra deebi'uu hin dandeenyu qidaamee dhufaa jiru kanatti mana abbaa tokko nu dhahaati dirqamatti goone qidaamee dhufaa jiru kanatti sagantaa qabannee afacaanu hin jedhaan akka kootitti callimnee mana baadiyyaa mana sin ajjeemnu sinii galee qidaamee dhufaa jiru kanatti viidiyoo hojjetamee viidiyoon ati maxxansitu suni qulqulluu isaatuun maxxansin immoo waraabiiti hundaafuu raabsi hundinuu irratti dubbatee agadhiisu gara feesbuukiitiin gara maaliitiin maxxanfamee mana eenyutti akka ta'e barree mana sanatti guyyaa tokko akka taa'e taanee maallaqa sana guunnaafi amma yookaan mana sajjeesayyi barii 100 200 buufamee deemama waadaan galamee deemama sagantaa malee hin bareedu ani immoo yeroodhaaf karoora sagantaa mana kootti gargaarsu hin qabu jala mureensi itti maan yeroodhaaf karoora sagantaa gargaarsa mana kootti gochuu hin qabu ammallee sidii galee kanaafan sagantaa man tokkotti qabaa jedhe hundumaan akkana jedha deebii wal fakkaatan deebisaara kanaafi adhiime roobii moo maaksenyoodha moo maal adhii guyyaan kun maaksenyoodha roobii kamisa jimaata guyyaa 3 hin fakkaata walittanii guyyaa 3 fakkaata guyyaa 3 malee immoo ijoollee Awurooppaa ijoollee biyyoota adda addaa jedhu Oromoo ta'uu baadhee qaasan guddadhaa